Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa oduu isaa kanaa isinitti himnaa dursaan gafoota oduu. Adde Alamituu Umud pirezidaantii naannoo Gambeellaa ta'uun muudamaniitu jiru. Waraana Sudaan ji'oota 16 itti fufee gaggeeffamu dhaabsisuudhaaf mariin eegalamus qaamoleen wal waraanaatii jiran lamaan osoo hin argamin hafaniitu jiru. Kunneen hangafoota oduudhaa oduu waliinaan Efreem Malkaamuutii gara oduu bal'inaan qabanneetti dabarra. Lakkoobsa saamudaa qonnaa fi filannoon humna namaa teeknooloojiin deeggarame bu'a qabeessa ta'uun himame. Lakkoobsa saamuda qonnaa fi adeemsi filannoo humna namaa teeknooloojiin deeggarame bu'a qabeessa ta'uun isaa kan himame yoo ta'u, lakkoobsa saamuda qonnaaf sadarkaan adeemsa filannoo humna namaas wayitaa gamaggamamuttidha. Waltajjicha irratti ministeera hojii fi ogummaa adde Mufariyaat Kaamil, Daayireektara olaanaa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa Dr. Bakar Shaallee dabalatee qondaaltotni hojii manneen hojii lameenii biroon argamaniitu jiru. Waltajjii gamaggamichaa irratti humna namaa 43,500 miindeessuuf bu'uura beeksisa bahin lammiileen 200,000 ol iyyannoo hojii galfachuunis eerameetu jira. Haaluma kanaan kaadhimamtoota 73,000 adda baasuun qormaata onlaayinii akka fudhatan taasifamaa jiraachuunis kan himameetu jiru. Kunis sirna odeeffannoo gabaa hojii Itoophiyaa biyya alaaf qofa otoo hin taane bobbii hojii biyya keessaa fi gumaacha olaanaa akka qabus himameetu jira. Sirni filannoo humna namaa hojiirra oolee tajaajila loogiirraa bilisaa haqa qabeessa saffisaa fi bu'a qabeessaa kennuuf tattaaffii biyyaalessaa eegalame kan tumsu ta'uu ibsamu ragaan ministericharraa argame ni mul'isa. Guyyoota sadiif walitti fufiinsaan leenjiin daldaltoota Oromoo fi dargaggoota Mo'aa jedhu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti kennamaatii ture rakkoowwan gama kanaan mul'atan furuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhame Meeroon Lammii dabalata qabdi. Leenjiin dargaggoo Mo'aa fi daldaltoota Oromoo godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidollootti guyyoota sadiif kana jechuunis hagayyaa 3-5 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti magaalaa Dambidolloo galma kolleejjii barsiisota Dambidollootti kennamaa ture milkiidhaan goolabamee jira. Leenjii kanarratti dargaggoonni fi daldaltoonni kumaan lakkaa'aman argamuun hirmaatanii jiru. Kana malees namoonni garaagaraa keessummoonni affeeramanis irratti argamanii jiru. Leenjiin guyyoota kanatti kennamaa ture kun sirnoota kadhannaa waaqeffannaa fi sagantaalee garaagaraan dabalamuun kan gaggeeffame yoo ta'u, leenjii gaafa guyyaa hagayya 3 bara 2016 magaalaa Dambidollootti kenname kanaan kan leenjisaa turan Pireezidaantii Yuunivarsiitii Kiristaanaa Liidistaar kan ta'an Dr. Zarihuun Gabree yoo ta'an, daldalaan tokko milkaa'uudhaaf dursee maal gochuu akka qabuu fi xiyyeeffannoonsaa maal ta'uu akka qabu irratti leenjii bal'aas kennanii jiru. Akkuma ilaaltanii waa'ee namni tokko akkamittiin itti milkaa'uu danda'a hojii isaatti keessumatti jaarraa 21ffaa bara teeknooloojii bara globalizeeshin jechuun daangaan ka'eeraa jechuudha. Salphaamatti akka ittiin difaayin godhaa isin. Globalizeeshiniin daangaan daldalaa inni dura biyyoota gargar baasu biyya gidduutii waan ka'eef daldalli salphaa miti. Kanaaf daldalaan jaarraa 21ffaa tokko akkamittiin hojjetee milkaa'uu danda'a. Daldalli akkuma beekamu lafee dugdaa biyyaati dhalootaafis baay'ee barbaachisaa kan ta'e akka ta'e argina. Hojiin daldalaa akka carraa awutoobisiiti. Namoonni awutoobisii yookaan maayilli maqaansaa baabura namni eddanii baaburri tokko dhufee yoo daftanii yookaan awutoobisiin tokko dhaabatee yoo daftanii hin yaabbattan ta'ee dhaabatee maal isin hin godhu? Abalutu kunnochi keessaa ba'aa jira nan eegaa jedhee dhaabatee isin hin eegu. Awutoobisiin sun maal godha? Hin sokka. Yoo tarii isiniif danda'ame isa lammaffaa dhufu of qopheessitanii daftanii hidhattanii hin qabattan ta'ee ammas carraa sana maal gootu
misgootu isa kanarratti akkasin baay'ee yaaddanii fi kaampaanii sadii kaa'eera. Leenjii kanarratti hojii gaggeessaa olaanaan dhaabbata TV Mo'aa obbo Niimonaa Ittaanaa haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaaniitiin jiraattota magaalaa Dambidolloo bakka leenjii kanatti argamaniif ergaa baga nagaan gara leenjii kanaa dhuftanii dabarsanii haasawaa baniisaas taasisanii jiru. Duraan dursee jiraattota magaalaa Dambidolloo akkasumas hirmaattota leenjii daldaltoota Mo'aaf dargaggoota Mo'aa hunda dura televezyiinii Mo'aa bakka bu'ee baga nagaan gara leenjii daldalaa Mo'aaf dargaggoo Mo'aatti nagaan dhuftan jechuun jaalladha. Itti aansuudhaan Dambidolloo jechuun burqaa hayyootaa, burqaa goototaa, burqaa abboota amantii, burqaa faarfattootaa, bakka handhuura qaroomina biyyattii Itoophiyaaf bu'uura kaleessaa iddoo ganamaa biyya waliiqaa Dingil, biyya Jootee Tulluu, biyya Luba Gidaadaa Soolan, biyya heera biyya Itoophiyaa kana nama tumee gadi buuse yeroo jalqabaaf biyya Dooktar Nagaasoo Gidaadaa, biyya qabsaa'otaa, biyya leencoo lataa Waaqayyoo luba Waaqayyoo jechuudha. Ganamuma gaafa jalqabdu biyya qabsaa'otaa, biyya eebbisaa addunyaa, burqaa faarfattootaa warra ta'an immoo biyya Magarsaa Baqqalaa, biyya Raayil Tafarraa Paawulos Tagal, Yaadasaa Shirri dubbannee fixuu hin dandeenye. Hoolistik miidiyaa Mo'aa kan fakkaatu Dambidolloo jechuudha. Miidiyaa Mo'aa qabsoo Dambidolloon ganama beezii keessatti biqilcha qabatee hojii jalqabe. Biyyi Itoophiyaa gaafa ka'u, hayyoonni gurguddaan gaafa ka'u, poolitikaal saayinsii gurguddaan gaafa ka'u, dinagdeen gurguddaan gaafa ka'u, injiineerri gurguddaan gaafa ka'u, doktoroonni gurguddaan gaafa ka'an bu'uurri isaa as dudduuba kana beeziitu maqaa dhaama. Baga burqaa hayyootaa iddoo kanatti walitti qabamne isiniif jechuun jaalladha. Dhaabbatni televezyiinii Mo'aa waggaa tokko asitti kaayyoo gurguddaa lama qabatee hojjechaa jiraachuu himanii inni jalqabaa waa'ee dargaggoota Oromoo ta'uu himuun lammaffaan ammoo dhimma daldaltoota Oromoo ta'uus itti dabaluun waltajjii kanarratti dubbatanii jiru. Televezyiiniin Mo'aa waggoottan tokkoon darban kana keessatti magaalaa Finfinnee fi naannoo isheetti kaayyoo gurguddaa lama qabannee hojjetaa jirra. Inni tokkoffaan waa'ee dargaggoota Oromooti. Inni lammaffaan immoo waa'ee daldaltoota Oromooti. Waa'ee dargaggoota Oromoo yoo kaasne dargaggoonni Oromoo kuni jaarraa tokkoof walakkaa kana jechuun waggaa 150 qabsoorra turre. Itti du'aa, itti dhamaa, itti lafeensaa daakamaa, itti miidhamaa akkuma silaan kaasaa ture Dooktar Nagaasoo fa'aa qabsootti qabsaa'anitti hin qabbaneeffanne. Akkasumas obboleettoo Lataan fa'aas qabsootti qabsaa'anitti baay'ee isaatti aarsaatti kanfalan malee itti hin qabbaneeffanne. Lubi Gidaadaa Soolan fa'aas ibsituu har'a biyya kana keessatti kanatti guutee waldoonni kiristaanaa akka biyya Itoophiyaatti faca'e akka Oromoo gidduutti faca'e luba fiixee fa'aa dabalatee jechuudha. Baay'ee isaatti isaan aarsaatti baasan malee itti hin qabbaneeffanne. Nuuf garuu dargaggoota kanaaf ifeera. Erga qabsoo gurguddaa akkasii arganneen booddee dargaggoon Oromoo kun keessumaa dargaggoonni Mo'aa kun akkamitti dargaggoonni keenya hooggansaan biyya kanarratti mo'uu danda'u kan jedhu kontentii gurguddaa qabannee dargaggoota irratti hojjechaa jira. Dargaggoo Mo'aa yommuu jedhu maqaa duwwaa miti. Amma hunduma keenyatti dargaggoonni kun abjuu wal fakkaataa qaba miti. Akkuma isinis beektan akkuma addunyaan kun beeknu addunyaa kanarraa namni mul'ata sirrii qabu persentii 2 duwwaadhaa jira. Geggeessitoonni persentii 2 duwwaadhaa jira. Akkamitti dargaggoota Oromoo kana immoo dargaggoota Mo'aa gochuu dandeenyaa kan jedhu eenyutu dinagdeedhaan biyya kana qabachuu qaba. Dargaggoonni keenya akkamittiin dinagdeedhaan lafa qabachuu qabu. Dargaggoonni keenya akkamittiin hooggansaan lafa qabachuu qabu. Dargaggoonni Oromoo kun immoo akkamitti tokkummaa uumuu qabna. Histirii baranneerra, waan baay'ee baranneerra. Garuu baay'ee isaa garaagartummaa guddaatu mul'ata.
akkamitti dargaggoonni Oromoo kun tokkoomanii dargaggoo mo'aa ta'anii ba'uu qabu kan jedhu dargaggoota mo'aa yeroo darbe magaalaa Bishooftuu irratti yeroo darbe giddugaleessaa fi handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee galma giddugalaa aadaa Oromootti dargaggoota 60,000 lakkaa'aman leenjisnee baasneerra. Warri sun dhuga ba'umsa gurguddaa kennaa jiru. Kanaaf kanaan kan ol qabatu immoo kan baay'eetti nama yaachisu akka biyyattii Itoophiyaa kanatti immoo waa'ee daldaltoota Oromooti. Magaalaa Finfinnee keessatti yoo kaastan akka biyya Itoophiyaatti sadarkaa tokko amma 10 qabatee kan jiru dinagdeedhaanii warra Habashaadha. Isa kana sirriitti na dhaggeeffadhaa. Daldalaan Oromoo kan jedhamu magaalli gurguddoon Oromiyaa magaalli guddoon Itoophiyaa kun handhuura Oromiyaa kan taate kan keenya kan Oromooti. Garuu dinagdeedhaan waan sinni Itoophiyaa keessa Oromoon hin jiru. Maalli rakkoon keenya inni jedhamu kun yeroo teenyee ilaallu bizineesiin Oromoo baay'eensaa barumsaan kan deeggarame miti. For example baay'ee isaanii yoo kaastan warra waan xixiqqoo akkuma sila kaasnu daaqoo nagaduu irraa ka'anii barnootaan teekinooloojiidhaan waan adda addaan kan deeggarame miti. Hinuma jalqaban Waaqayyo uummata isaan gargaaraan suuqii xiqqoo irraa ka'ee hoteela ijaaree waan garaagaraa godhe malee baay'een daldaltoota keenyaa barnootaan hin deeggaramne. Akkamitti daldaltoonni keenyaa hojjechuu akka isaan qaban barnootaan deeggaramaa ta'ee teekinooloojiin deeggaramaa ta'ee akkamitti immoo gurmuudhaan daldaltoonni Oromoo immoo muuxannoo irraa fudhatanii inni as qeellam wallaggaarra jiru akkamitti isa Finfinnee hojjechuu danda'a. Inni sadarkaa gajjallaarra inni daanqoo nagadu akkamitti isa komeeshaal sentarii hoteela guddaa sochoosii hojii walitti cheenii ta'e hidhamee hojjechuu danda'a isa jiru irratti leenjii gurguddaa bara kana qabannee isa tokkoffaa namoota kumaan kan lakkaa'amu Finfinnee irratti tokko jennee jalqabne. Yeroo kutaa biyyaatti gadi buunu immoo tokko jennee gaafa jalqabnu Dambidoollootti gadi buune. Dambidoolloo birriin akka boqqolloo inni jedhamu sun har'a maalirra jira jennee yeroo laallu Dambidoolloon chaaleenjii gurguddaadhaan liqimfamtee jirti. Kaamingi sun dukkanni kun hundumtuu darbee akkuma ganamaa sana birriin akka boqqolloo hin ta'a. Kanaafuu akkamitti Dambidoolloo irraa gaafa jalqabnu baay'ateef miti guuteef irrateef miti abjuun keenya irraafaadha abjuun kun. Kanaaf Dambidoollootti yeroo kontentii kana fudhannee dhiyaannu daldaltoonni Dambidoolloo keessaa ba'an kana booddee guyyoota lamaan kana gaafa dhufnu Dambidoolloon akkeetti bareeddu kun Dambidoolloon bu'uura biyyaa taate bu'uura addunyaa taate kun dukkanaan liqimfamtudha. Injiineera oomishtee kan baaste Dambidoolloon har'a ibsaan ishee keessa hin jiru. Niiwoorkii iddoo garaagaraatti turistii garaagaraan hawwachiiftu nama kan biraa eeggata miti. Daldaltootuma iddoo kana keessa jirantu ifa guddaan akka isaan ba'an shakkii hin qabnu. Baga gammaddan baga carraa guddaa kan argattan isinii jechuun jaalladha. Kana malees Dambidoolloon sichitti iddoo keessaa baqatamu osoo hin taane iddoo itti baqatamtu ta'uu isheerraa shakkii akka hin qabnes dubbatanii jiru. Dhugaa dubbachuuf gaafa bari'uuf jedhu dukkana tammaataadha Oromoon. Gaafa bari'uuf jedhu dukkana tammaataadha Oromoon. Biyya kana keessatti bu'uura kan taate kun waa malee dukkanni isaa itti nammaanne, waa malee bishaan hin dhabne, waa malee ibsaa hin dhabne. Kana booddee komeeshaalii gurguddaan biyya kana keessatti magaalaa kana keessatti 5 star bizineesiin daldalaa gurguddaan magaalaa kana keessatti akka inni burqu shakkiin natti hin nageessu. Namoonni tokko keessaa baqatu miti kan itti baqatantu baay'ata kana booddee. Waltajjii kanarratti faarfataa buleessi ayyaana milkiinis kan argame yoo ta'u sirni waaqeffannaa addaas guyyaa kana adeemsifamee jira. Kanaan dabalataan leenjii gaafa jimaata darbe kana jechuunis hagayya 3 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa guutuu daldaltootaaf kennamaa oole kana cidatti leenjitoota kanneen sagantaa kana irratti hirmaataniif akkasumas dachee sanaaf karaa raajii Dassaalany Mardaasaatiin kadhatamee jira. Yeroo itti dur amanne caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yerootti hirribaa dammaquun isinirra jiru ta'uu isaa beekaa. Ameen jedhadhaa. Amma garuu waaqan isinii kadhadha, waaqa isinii kadhatama.
waaqayyo naa kadhatama irraa ka warra mantaan waan amma doktariin sinitti maa oole kana jireenya fooniif hafuuraa kee hankee galfadha ilaamee rivaayiz of godhame jireenya kee hanjijjira barqit dambidoolloon amantiidhaaf haaraa miti isa dura amantan caalaa arra yesuus sinitti dhiyaata yesuus natti dhiyaate jedhame amantiidhaa mala haleluuyaa haleluuyaa namoonni misoomuu dadhabneettan የምስራች ዋቆ ሴና ጌደራሜ ጀራቦ ተካይሮን ፌታ ዋሬ ነቦ ደሙ ከለሊሱ ደደሙ ነርክ ሙከ ባልሳ ከቶሌን ጅር ጮሊቁ በርባድ ኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለማል ዋቀዮ ሲሚሶም ሳዬ አናቱ ሚሶም ሄዳሜ ወረማቲ ገባተን ኢየሱስ ነሚሶም ስራሜ ወረማቲ ገባተን ወሪ አያነ ገተን ሰያነት ዴቪት ዋሜን ጀረዳኻ Hirmaattonni leenjii kana irratti argamanii fudhatanis leenjii daldaltoota mo'aa kan dhaadannoo tokkummaan daldaltoota Oromoo jedhamuudhaan akkaataa milkaa'ina daldalaa tokko irratti xiyyeeffachuun kenname kanatti baay'ee gammaduu himanii jiru. Yoosef Xilaawun jedhama. Asuma magaalaa Damdoolurraati. Ani hojjedhu hojii mukaa sibiilaati. Baay'ee barumsa guddaan fudhadhee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti toleera. Eessa akka jalqaban galma ka'umsa kaa'atanii ga'umsa ga'achuu waan baay'een irraa baradhe. Baay'ee namatti tola. Dhaabbata mo'aa baay'een galateeffadha. Dhaabbati mo'aa uummata Oromootiif bu'aa guddaa erga hundaa'e booddee asitti bu'aa guddaa kan buuse sichittis immoo abdii guddaa kan irraa qabnu yommuu ta'u leenjiin guyyaa har'aa dargaggootaaf daldaltoota Dambidollootiif bu'aa guddaa buusa jedheen abdadha. Dhaabbata mo'aas immoo baay'een galateeffadha. Fuulduras immoo akkasitti dhuftanii akka nu jajjabeessitaniif abdii guddaan isin biraa qaba. Leenjiin kan daldaltoota Oromoo irraa kun baay'ee namatti tola. Kanarraa waan baay'ee barreerra. Kanaan jijjiirama guddaa finnee abdii guddaan qaba. Baay'ee nutti toleera. Akkaataa ittiin daldala keenya keessatti baasii xiqqeessinee galii keenya immoo guddifnu karaa hafuuraatiinis karaa fooniitiinis karaa hundumaatiin iyyuu jijjiirama guddaa amma ani waan hin baradhe kanarraa dafee gara hojiitti galee borii guddachuu fi baay'ee ariifachaa jira jechuudha. Natti toleera baay'ee. Kana duwwaatu hin taane namoota baay'eedhaaf illee hawwii guddaa qabna. Namoota amma har'asitti baratan kana duwwaatu hin taane dirree irratti ammas mooraa kana keessatti warri baratan duwwaatu hin taane dachaadhaan namni keenyatu dhufee leenjii kana argate bu'aa guddaa buusannee abdii guddaa irraa qabna. Wantichi baay'ee namatti tola. Leenjiin kun namatti kan toludha. Baay'ee natti tola. Sagalee Waaqayyoos gadi fageenyaan akkaataa deemsa hojii misoomaa kanas waan guddaatu sammuu namaa keessatti mul'ate. Namni yeroo baay'ee qabeenya hin qabaata malee akkaataa itti fayyadamu baay'ee isaa hin beeku. Achirraa kaasee gara fuulduraatti sadarkaa xiqqaarraa gara guddaatti ce'uudhaaf baay'ee jireenya namaatiif wanta barumsa gahaa ta'e kennamedha. Baay'een itti gammadaa jechuudha. Wanta guddaa baay'ee namatti tolu barumsa dinqii barumsa ajaa'ibsiisaadha. Wanta har'a baranne kana keessa an akka kootu muuxannoo gurguddaa fudhadheera. Baay'ee dadhabina ijoollee keenya dargaggoota keenya wanta ta'edha. Barumsi doktoriin nu laatanii baay'ee kan namatti toludha. Carraama kana argadeerraa barachuu kootiif iyyuu gooftaatti guddaa nan gammada galatoomaa jechuun nan barbaada. Baay'ee namatti tola. Waaqayyoof haa galatu. Waan hundumaa caalaa hangafa isa waaqaaf lafa uume ta'e Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin hundee miidiyaa kana godhattanii koo keessanitti namooti miidiyaa kana hundeessan Dooktar Gammachiis faan akka isaan Dambidolloo beeziira turan kaan dura hordofaan ture jalatti akka baratanii hunda caalaa kan na gammachiisu madda jireenyaa namaa kan ta'e Yesuus Kiristoosiin hundee isaa godhattanii koo keessanitti natti tola. Sababni isaa Waaqayyoon waaqaaf lafa uume qabeenya hundumaa qaba. Ilmaan namootaa hundumaas isatu uume karaa gara biraa amantiitu addan baasin ilmaan namootaa hundumaatiif akka hafuuraattis akka fooniittis namni raafaa akka qabaatuuf raafaa akka jiraatuuf raafaa akka nyaatuuf akka dhuguuf akka daldaluuf akka hojjetuuf Kiristoositti immoo caalaa jabaatee akka jiraatuuf
kaayyoo miidiyaan kun qabu baay'ee natti tola. Maqaan koo Zinnaash Baddiluun jedhama. Duwwaa Afurraan dhufe. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame dhugaa dubbachuuf anaanii. Carraama kan argattee teessee dhaggeeffattee jechuudha. Hojiirra oolchuuf sitti tola wantichi baruun jechuun namni taa'ee waa sitti mun jiru amma zimmettee jiraattaa zimmettee deemtaa karoora keen beektu kaayyoo keen beektu garuu barumsa gaafa barattu waan tokko irraa barta wanti irraa baree natti tole anammoo ofii kootiif hojii nan hojjedha garuu waan hojjettu keessatti akka kaayyoo qabaattu fuuldura keetiif immoo har'arra dhaabattee isa borii akka ta'e yaaddu irraa baradheera. Ani akka yaadutti baay'ee akka nama reefuu irribaa ka'eetti reefuu nama dhalateetti ni fudhadhe baay'ee keessa koo jijjiire jedhee naman. Dabalataan hirmaattonni kunneen bu'aan isaa leenjii kanarraa argatan guddaa ta'uus himanii fuuldurattillee leenjiin akkasii murteessaa waan ta'eef itti nuuf fufu jechuun yaada isaanii qoodanii jiru. Adiraasha xiqqoo yookaan hoolii xiqqoo kana keessatti kan kennamu osoo hin taane akka magaalaa Dambidolloof naannoo seetti leenjiin kun irra deebi'amee jechuudha. Dirree bal'aa waan akka istiyaadoomi irratti iddoo gurguddaatti wanta kennamee malee leenjiin kun leenjii kanaan dhaabbatu miti baay'ee an akka kootti irraan fayyadame akka kootti wanti irraa baradhe leenjiin kun wantoota sadiif akka kootti jechuudha wanta sadiif kan gargaarudha. Tokkoffaa leenjiin kun spiritual life yookaan jireenya hafuuraatti namni akka jiraatuuf hin gargaara. Inni lammaffaan social life yookaan economical life yookaan jireenya hawaasummaa ittiin jiraachuuf ittiin guddachuudhaaf si gargaara. Inni sadaffaan wanti irraa baradhe oromummaa kee leenjii dargaggoo mo'aa yookaan daldaltoota wanti jedhamuu fi hin barta jechuudha. Konseptii sadiin irraa baradhe. Kanaaf leenjiin kun baay'ee anaan gara booddeetti wanta na fayyadudha. Baay'ee hojii guddaa akka ittiin hojjedhuudhaaf wanta empower na godhu naga oomsaa jechuudha kun. Kanaaf akka waliigalaatti wantoota gurguddaan irraa argadhe itti fufaan isiniin jedha. Leenjii kana irratti baay'ee akka isaan nu barsiisanitti karoora gara fuulduraatii fi akkamittiin akka qopheessinu wanta baay'ee kan isaan nu barsiisanii akka kanaan duraatu hin taane har'uma galgalaa jalqabee karoora gara fuulduraa jechuudha. Maal gochuun akka nurraa jiraatu akkamittiin akka hojii keenya geggeeffannu wanta baay'ee irraa baranneerra waan ta'eef isa kana sirreeffannee yaadna. TV mo'aa kanaafis jaalala guddaan qabaa. Gizee hundaayyuu nan hordofaa ijoollota isaan keessaa hojjetanis baay'ee isaanii gaafan dhufee asitti argus gammachuu guddaatu natti dhagahame. Miidiyaan kun immoo kana duwwaadhaan dhaabbatatu hin taane miidiyaan kun utuudhuma tokkummaa daldaltoota Oromoo kanaanis ta'ee hojjetoota mootummaatiifis affeerraanis ta'ee miidiyaan kun akka biyya keenya keessatti illee nuuf dhaabbatu. Kanaanis immoo rakkoon jiru akka nama tokkootti akka miidiyaa tokkootti miidiyaan kun akka hin cufamnee fi deeggarsi ta'ullee birrii tokko ka'ee namni waan biraatti baasuu danda'a waan ta'eef gumaacha gochuun dirqama keenya jedha. Leenjiin guyyaa irraa tokko anis darbee ani hojii wangeelaan hojjedha waan ta'eef wangeela duwwaa namatti lallabuutu hin ta'in namni hojjetee akkuma kaan dura hojjechaa jiru jechuudha. Silas mul'atu kun na keessa jira. Amma immoo caalaan gabbifadhe darbee lafan tajaajila deemutti namoota argutti hojii hojjetan jireenya jiraatan duukaa kiristaanas ta'anii ta'uu dhiisanii nama yookiin amantaa biraas ta'anii hojii cimanii hojjechuu waaqayyoon kadhachuutti jabaachuu kana irraa baradheera. Mul'ata na keessa jirus gabbifadheera jechuudha. Keessa kootti baay'ee guddaa kanan gammadaa ture. Gizee baay'ee namni sababii ofii isaatii wanta xinnoo qabu tokkorraa wantuma yartuudha xinnoo qabu tokkorraa ittiin ka'uu manna hammallee baajata waan ittiin jalqabu kun xinnoodhaa kun muraasa jedhee kan isaa tuffachuurraa kan ka'e kan namaa fuudha sana kan namaarraa fuudhu sanarraa immoo wanti inni kan namaarraa argatu sana yaada kan namaa sana fudhata. Xinnoo kan isaa qabachuu dhiise. Barumsa kan inni argadheerraa immoo yaada mataa keenyaatiin xinnoo maqabnu kanarraa jechuudha. Yaada mataa keenyaatiin gaafa nuti kaanee jennu xinnoo nuti qabnu yoo akka baay'atu kanaaf barumsa guddaa argadheera. Kanaaf galatoomaa jechuun nan barbaada. Maqaan koo Girmaa Waaqjiraan jedhama. Kan inni dhaladhee guddadhe asumadha. Kan inni jiraadhu immoo magaalaa Naqamteedha. As hin jira amma jechuudha.
Tole egaa Dambidolloo leenjii daldaltootaa laatamu irratti wal argine. Leenjiin waaree duraa kun mee akkam ture? Namoonni har'a leenjii kana argatan dafanii kutannoodhaan hojiitti akka galan jijjiirama gaarii akka fidanii lammatas immoo achumaan namooti leenjii kana fudhatanii Mo'aa TV keenya kana bira akka dhaabbannu jedha bukkee akka dhaabbatan illee dhaabbata kana nuuf fide kana bukkee akka dhaabbataniif dhaamsa koonnaamaaf bukkee akka dhaabbannu Mo'aa TV kana akka tumsannu akka guddifannu jedheen dhaamsa isaaniif dabarsa namoota kanaaf immoo. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata televezyiinii Mo'aa kan ta'anii fi abbaa mul'ataa leenjii dargaggootaaf kennamuu fi daldaltootaa kan ta'an obbo Niimonaa Ittaanaa leenjiin marsaa jalqabaan magaalaa Dambidollootti eegalamee kenname kanaan miirri hawaasaa jiru kan nama gammachiisu ta'uu fi ofiilleen hedduu itti gammadu dubbatanii jiru. Baay'ee namatti tola. Ni tokkoffaani simannaa uummata Dambiikaa guutuun Oromiyaa hin beekaa. Laphee banamaa, hafuura banamaa, simannaa gaariitu jira. Hafuura gaariif laphee banamaa kana gaafa argattu lapheen kee baay'ee boqota. Kanaaf jalqabbiin keenya marsaan jalqabaa kun jalqabbii gaariidhaan eegalee jira. Isattaanus Waaqayyo gaarii godha jedhee nama. Leenjiin daldaltoota Oromoof kennamu kun tokko jechuun kan inni eegalame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 keessa yoo ta'u, leenjiin jalqabaa kanaan dura magaalaa handhuura Oromiyaa taate Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti kennamee turuun isaa kan yaadatamudha. Gara fuulduraattis godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjiin kun haala daldaltoota barsiisuu fi tokkummaa isaanii cimsuu danda'u. Daldaltoota Oromoo akka addunyaatti dorgomoo ta'an oomishuuf kan itti fufuu ta'us obbo Niimonaan Ittaanaa himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dargaggootaafis leenjiin magaalaa Dambidolloo galma kolleejjii barsiisota Dambidollootti hagayyaa 4 fi 5 bara 2016 walitti fufiinsaan kennamee jira. Waltajjii leenjii dargaggootaaf kenname kana irratti argamuudhaan haasaa kan taasisan abbaa mul'ataa dargaggoo Mo'aa obbo Niimonaa Ittaanaa hanqinoota magaalaa Dambidolloo keessa jiran kan dargaggootaaf hawaasa naannichaa irratti miidhaa geessisaa jiran qabxiilee lama eeruudhaan kana keessaa immoo rakkoon ciccituu humna ibsaa irratti hojjechuuf dargaggootaaf waadaa galanii jiru. Waa'een ibsaa Dambidolloo irratti hojjechuu nu gaafata. Irratti hojjechuu nu gaafata. Akka salphaatti kan ilaallu isinitti hin fakkaatin. Dinagdeen biyya tokkoo ibsaa bishaan. Kanaafuu dargaggoo Mo'aa dhaloonni Dambidolloo magaalli kun waan dhabe tokko hin qabu waan lama. Innis annaawunsimentii miidiyaa Abashaadhaan galgalaa ganama namni gara kanatti akka hin kaaneef galgalaaf ganama diina godhanii lallabu gara Wallaggaa kana. Nuti diina miti baasoo biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kanaaf ibsaa kana ibsee kan kenne beezii Dambidolloo. Kana malees dargaggoonni Oromoo yeroo mara rakkoo qofaa haasa'uu hin qabu jedhanii isa kanaaf ammoo magaalaa Finfinneerraa gaaffilee hedduun deebi'us kaasanii jiru. Kaayyoon dargaggoo Mo'aa jenneef nusi abdii makutannaa dubbachuun nurra jiraata. Oromoon waggaa 150 qabsaa'e. Paartii ta'ee kan inni uumamee dorgommiitti galuun qaba jedhe immoo waggaa 50. Waggaa 150 kana lafeen Oromoo caccabaa ture. Paartiitti erga gale immoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa dhabe Dambidolloon. Paartiitti erga gale jechuudha. Waggaa 150 kana qabsoo aangoo argachuun qaba, afaan koon barachuun qaba, afaan koon dubbachuun qaba, afaan koon barreessuun qabaan Oromoof waggaa 150. Magaalaa Finfinnee yoo dhattanii agartan amma kan Oromoo sin jechiisa dhuguma isaa dubbachuuf. Waajjira kam galiiti hoogganaa kam akkam fayyaa keetii gaafadhu nagaa galata Waaqayyoo siin jedha. Amma jalqabaniiru lammii Guraagee Lakatamaa jalqabeera. Kantiibaa magaalaa Finfinnee jedhee barreeffamaan jalqabeera baasoo. Mana barumsaa hundumaa magaalaa Finfinnee keessatti qubeen afaan Oromoo barsiifamuu jalqabeera. Kaamingisuun afaan Oromoodhaan yeroo dhiyootti immoo afaan hojii akka ta'u natti dhageessisa. Kaamingisuun afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'u natti fa'a. Amma qabsoon keenya kana duraa inni guddaan qabsoo aangoo argachuu, qabsoo afaanii, qabsoo maaloo ture. Garuu waan tokko isinitti himuu barbaada. Sana hundumaa amma deeffanneerra. Garuu dinagdee keessa hin jirru. Dargaggootaa sirriitti akkas hin dhaggeeffattan hin barbaada. Gaaffii afaanii ofiin barreessuu,
gaaffiin afaan ofiin qabsaa'u, gaaffiin afaan ofiin hojjechuu deebi'eera. Magaalaa Finfinneetti amma sa'aatii ammaa kana afaan Oromoon barreessitanii yoo isin geessan isin hirkaan fuudhu jechuun hin jiru. Federaalatti geeffadha afaan Oromoodhaan. Lakki sirkaan fuudhuun jedhan. Leenjii dargaggootaaf dhaadannoo dargaggoo mo'aa egeree biyyaaf jedhuun hagayya 4 fi 5 bara 2016 kenname kana leenjisaa kan turan lubaa Garramuu Jaallataa yoo ta'an dargaggoon tokko haala kamiin ofiisaaf maatiisaaf akkasumas biyyaaf bu'aa buusuu qabuu fi hojii uummachuu irratti haala kamiin hojjechuu irratti akka xiyyeeffatu kan barsiisudha. Yeroo bareechee siif kennametti, yeroo kennaa ta'e siif kennametti fayyadamte yeroo siif kenname kanatti jijjiiramaaf hin hojjetu taanaan warra jijjiiramantu dhufeeti bira darba. Time is a gift. Warri adii time is gold jedhu ani garuu time is life jireenya. Dammoo a gift sii kenname. Yeroo isinii kennameen alatti waan tokko gochuu hin dandeessan. Yeroon kennaadha erga jedhamee inni kenne sun hin fudhata waan ta'eef. Yeroon kun siif yeroo mo'uuti, yeroo guddachuuti, yeroo ka'uuti. Namoonni baay'een kan isaa yerootti fayyadamuu dadhabaniif waan sadiin argan. Isa jalqabaaf guddaa kaleessa isaanii fuudhanii dura isaanii kaa'u. Dhageessaniitu wanta nama kaleessa isaa fuudhee dura isaa kaa'ee doozeriin irraa balbala diiguu hin danda'u. So you should have to forget your past history. Seenaa kee isa kaleessaa jabaas ta'uu danda'a, laafaas ta'uu danda'a. Maqaa baduu dandeessaa, maqaa toluu dandeessa. Waancaa kaasuu dandeessaa, kufuus dandeessa. Kanaaf kaleessa kee fuutee of dura keessa taanaan borii kee arguu hin dandeessu. Kaleessa kee borii kee irraa baay'ee fagoo waan ta'eef. Dabalataan leenjii kenname kana cinaatti yeroo waaqeffannaa addaas dargaggoota waliin guyyaa sana adeemsifameera. Haaluma leenjii daldaltootaa wal fakkaatuun dhangaan dargaggootaaf qopheeffame kun goolabamuu isaan dura Raajii Dassaalany Mardaasaa dargaggoota kunneeniif sirna kadhannaa gaggeessaniiru. Xumura irrattis dargaggoonni leenjii kana irratti hirmaatan carraa argatanii leenji'an leenjii kanatti gammaduu himuun gara fuulduraattis haaluma kanaan itti fufuu akka qabus dhaamanii jiru. Tole, maqaan koo barsiisaa Maanuel Waqeen jedhama. Kan inni bakki itti dhaladhe bakkuma kanadha. Godina Qellem Wallaggaati. Bakki inni irraa dhufe immoo Harargeedha. Harargee lixaa jechuudha. Walumaa galatti yaadni hin qabu yaada gaariidha. Erga na dhufe irraa kaasee wanti hin baree, wanti hin leenji'ee, wanti hin fooyyessee waan babbareedaadha jechuudha. Ani namni of beeku tarii of irraanfachuu danda'a. Of yaadachuun immoo bu'aa isaati. Kanaafuu hamman of dagadhee of yaadadheera. Isa kanaaf immoo wantoota gara fuulduraatti wantoota yaada ta'anii na keessa jiran bor qaama godhee akka lafatti irratti hojjechuu qabu. Leenjiin kun na akeekeera. Akkuma kana wantoota keessa koo dhokatee jiru, wantoota gabbaasuudhaaf na rakkisan, wantoota hojiirra oolchuudhaaf na rakkisan hundumaa kallattiin ittiin gabbaasu, akkaataan ittiin gabbaasu, tooftaan ittiin gabbaasu, eenyuun akka hiriyaa godhachuu qabu, maal akka hojjechuu qabu, waan hundumaayyuu seetaappii naa tolcheera leenjiin kun jedhee naman. Leenjii kana irratti hirmaachuu keenyaaf ikkoo TV Mo'aa bakka baay'ee waan ariifiidha, baay'ee nutti toleera. TV Mo'aa jechuun bakka kan uummata Oromooti. TV Mo'aa jechuun bakka kan baay'ee leenjii kana irratti dargaggoota sichittis kan baay'ee kakaasu yookiis immoo bakka dargaggooti baay'een waan kana ilaalanii bakka sichitti wanta gaarii tokko akka inni leenjisu, wanta gaarii tokko akka inni barsiisaa jiru baay'ee argineerra. Wanti kun immoo nuyi baay'ee nu fayyadeera jechuudha. Wanta kanarraa an akka kootti baay'ee eebbifamee jira. Leenjii kana irratti anis gammachuu guddaan natti dhagahame akkuma inni jedhe an akka kootti barumsa guddaan irraa baradhee waa meeqarraa hin deebi'ani. TV Mo'aa kanaan duras isa nuyi fagoo irraa turre amma qaamaan wal agarree kan yaatu nu godhe kanaan dura sooshaal miidiyaadhaan baay'een hordofa amma kan godhu qaamaan wal agarree TV Mo'aa barumsa akkasii kennuusaati baay'ee isaan galateeffannaa. Maqaan koo Faarfataa Eebbisaa Tafariin jedhama. Magaalaa Dambidoollooti. Hojiidhaan garuu Wallisoon jira. Wallisoo irraa dhufteetti kan Wallisoo irraati. Leenjii kanarraa waan gurguddaa hedduu baradheetiin jira. Akkamittiin jireenya koo egeree akkan ol guddisu barumsa baay'ee beeziinaa ta'edha. Kanaaf barnoota kanatti baay'ee gammadeera. Akkamittiin akkan of jijjiiruu danda'u waan garaagaraa nu barsiisaniiru gammadeeras. Ishee dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatu natti dhagahama. Sababiin isaa yeroo baay'ee yeroo dargaggummaa Finfinnee fa'aa iddoo biraatti barsiifamu fa'aa yeroo TV irraa ilaallu baay'een jaalladha. Akkasitiin immoo gaafa bifa kanaan gara magaalaa kanaatti dhufu baay'een gammade. Dargaggootaaf leenjiin kun bu'aa guddaa buusa jedheen amana. Sababni isaa
leenjiin gaafa kennamu jechaadha. Leenjii baay'ee garreera. Iddoo baay'eetti garreera. Garuu leenjiin gamtokkeedha jechaadha. Yookiis kan hafuuraa ta'a yookiis immoo kan foonirratti xiyyeeffata ta'a. Garuu leenjiin kuni kan hafuuraas kan foonis iddoo lamatti of keessatti qabatee gama lamaanii jechaadha. Fooniin illee of ijaaree namni qabeenyaan dinagdeedhaan akkasuma hafuuraan illee of ijaaree akka namni jiraatuuf leenjiin kuni bu'aa guddaa fida jedhee nan amana jechaadha. Kanaaf carraa kan argatanii kan magaalaa kanatti leenji'anii carraa guddaa akka isaan qabanitti amanaa jechuudha. Leenjii kun baay'ee nan tola. Leenjii mo'aan kun baay'ee anaaf baay'ee gammachuu guddaatti dhaga'amaa jira. Leenjii kanarra kan baradhee jireenya jijjiiramsa qabu. Jireenya koraatti jireenya jijjiiramsa qabu baay'ee guddaadhaaf baradhee jechuudha. Maqaan koo Addunyaa Destaan jedhama. Kan irraa dhufe immoo asuma magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa Torbaati. Leenjii kana irratti kanaan dura abdiidhaanii gammachuudhaanii eeggachaa turre. Karaa foddaatiifis immoo Dookter Gammachiisiin baay'ee jaallannas baay'ee hordofnas. Leenjii kana immoo akka carraa tokkotti eeggachaa turre. Carraa kan argannee leenji'uuf immoo baay'ee nu gammachiise dhugaa. Isa kanarratti dhaloonni baay'een dargaggoota ta'anii har'a sadarkaa umurii kanarra jiran immoo gara fuulduraatti biyya keenyaaf akka bu'aa guddaa buusan shakkii tokko illee hin qabu. Sababi isaas riqicha jireenyaa waan asitti nu barsiisaniif sadarkaarra deemnee gara jireenyaatti guddannu sababa nutti agarsiisaniif nu rakkisu jedhee yaada gara fuulduraatti biyya keenya fi keenya maatii keenya jijjiiruu fi shakkii tokko illee hin qabnu akka jijjiiramnu jechuudha. Jijjiirama kana immoo ofirratti argine isin beeksisuu dandeenya jedhee yaada. Leenjiin dargaggoo mo'aa kanaan dura waggaa tokko dura magaalaa Bishooftuu fi haaluma wal fakkaatuun magaalaa Finfinneetti adeemsifamee dargaggoota hedduu mo'atoo ta'an oomishaa jiraachuun isaa kan beekamudha. Alamituu Umuud pirezidaantii naannoo Gambeellaa ta'uun muudamani. Adde Alamituu Umuud pirezidaantii naannoo Gambeellaa ta'uun kan muudaman yoo ta'u pirezidaantii naannichaa ta'uun waggaa 6 tajaajilaa kan turan Umuud Ujulu yeroo tajaajilaa xumuruun itti gaafatamummaa isaanii gadi dhiisaniitu jiru. Adde Alamituun dandeettii gaggeessummaa cimaa kan qabanii fi ga'umsa olaanaa agarsiisaa turuu eeruun rakkoo nageenyaaf misoomaa naannichaa irrattis ni hojjetu jedhameetu abdatama. Akkasumas Dooktar Gaatluwaak itti aanaa pirezidaantii ta'uun muudamaniitu jiru. Ilaalchaa fi hojii qabatamaa tokkoomsuun imala badhaadhina naannichaatti fufsiisuuf tumsiin taasifama jechuun obbo Geetuu Wayyeessaa himani. Ilaalchaa fi hojii qabatamaa tokkoomsuun imala badhaadhina naannichaatti fufsiisuuf tumsi akka taasifamu paartii badhaadhinaatti hoogganaan waajjira naannoo Hararii obbo Geetuu Wayyeessaa kan himani. Bara baajetaa xumuramee yaadamoota jijjiirama fidan gonfachuu fi hojjechuun duudhaalee waloomaa uummataa fayyadamuun nageenya buusuuf hojiilee misoomaaf qindeessuun gama hundaanuu milkaa'inoonni galmaa'u isaaniis kan isaan ibsanii jirani. Hojiileen paartichaa ilaalcha ijaarsaaf ergama raawwachuutiin cimsuuf taasifaman fooyyee gaarii irratti akka argamu eeranii bu'aa argameef hooggansi xiyyeeffannoon hojjechuun isaa fi hirmaannaan uummataa fi hojiileen hordoffiif deeggarsaa taasifaman qooda olaanaa ba'uus eeraniitu jiru. Bara baajetaa 2017 jalqabamees miseensotaa fi uummata hirmaachisuun hojiilee onnachiisoo cimsuun itti fufuuf tumsi akka taasifamu himaniitu jiru. Milkaa'inoota hojiilee misoomaa naannichatti hojjetamaniin galmaaniin gamatti miseensotni karaa seelii isaanii qabsoo taasisaniin hojimaalee badaa kenniinsa tajaajilaa irratti mul'atan salphisuun bu'aan eegamu akka galmaan carraaqqiin taasifamu cimee akka itti fufuus kan kaasanii. Paarkii Baabbileetti lubbuun namoota 16 darbuu fi arboonni 7 ajjeefamuun himame. Paarkii Baabbileetti walitti bu'iinsa namootaaf arboota gidduutti uumameen lubbuun namoota 16 darbuuf arboonni 7 immoo ajjeefamuun himameera. Hoogganaan paarkii Baabbilee kan ta'an obbo Baan Kiibuudha immoo qubannaan seeraan alaa naannichatti babal'achaa dhufuun isaa namootaaf arboota irratti yaaddoo guddaa uumuu himani. Hoogganaan kun namoonni yeroo gara yerootti humnaan daangaa paarkichaa cabsuun
kennuun qubachaa jiraachuu hordofee walitti bu'iinsi uumamuun lubbuun namootaaf arbootaa akka darbu taasisuun raadiyoo shaggaritti kan himani. Qubsuma seeraan alaa kan hambisuuf jecha humnoonni nageenyaa hojjechaa jiranis rakkoo mudatu guutummaan guutuutti dhaabsisuun hin danda'amne kan jedhan lafti kanaan dura abbootii qabeenyaatiif kennamee ture gara paarkiitti deebifamuu eeruun biqiltootni umurii dheeraa qaban barbadaa'uu isaaniis himaniitu jiru. Waraana Sudaan ji'oota 16 fufee gaggeeffamu dhaabsisuudhaaf mariin nagaa magaalaa guddoo Swiizerlaand Jeenevaatti jalqabamus qaamoleen wal waraanaa jiran lachuu hin argamin hafaniitu jiru. Gahee walitti araarsuu qabattee kan jirtu Ameerikaan qaamoleen wal lolan argamuu baatanis gaaga'amni hamaa Sudaan keessa jiruuf wanti danda'ame akka taasifamuuf xiyyeeffannoon itti kennamee mariin itti fufas jetteetu jirti. Wal waraansa Sudaan keessaatiin ajajaan waraanaa Jeneraal Abdul Fattah Alburaanii fi hoogganaan humna addaa Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloo gidduutti falmii gaggeeffamuun lammiileen Sudaan kumaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman jiraattotni miliyoona 10 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniitu jiru. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru balaa beelaa addunyaa keenya irratti hamaadha jedhamu dhaqqabsiisuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yoo ibsu ajajaan waraanaa biyyattii maricha irratti akka hin argamne guyyoota dura kan beeksise yoo ta'u humnoonni addaa garuu saadhuma irratti gara Swiizerlaand akka deeman beeksisan illee osoo hin argamin hafaniitu jiru. Humni waraanaa Alburaan humni addaa Saawud Arabiyaatti kan irratti waliif galame osoo hojiirra hin oolchin marii kana irratti akka hin argamne beeksisuu hordofee yaada marii waraanaa dhaabuu abdii kutachiisee jira. Humni addaa hidhattoota naannoo manneen jireenyaa namootaaf nagaa dhaabbileen uummataa keessaa akka ba'aniif irratti walii galame hin kabajamne jechuun humni waraanaa komateetu jira. Maddi BBCdha. Humnoonni waraanaa Yuukireen waraana daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessaa jiraniif meeshaa waraanaa Biriitish fayyadamuun ofirraa ittisuu danda'u jechuun ministeerri ittisaa Yuunaayitid Kiingidam himani. Biimaan humna ittisaa akka jedhetti Yuukireen haleellaa seeraan alaa Raashiyaan irratti bante ofirraa qolachuudhaaf mirga ifa ta'e qabdi yoo jedhan yeroo kenninutti meeshaan kun akkaataa seera idil addunyaatiin faayidaarra akka oolu ifa gooneerras jedhaniitu jiru. Haa ta'u malee misaayilii fagaatee deemu fayyadamuu Yuunaayitid Kiingidamiin hin ayyamtu kan jedhan meeshaaleen waraanaa Yuunaayitid Kiingidam kanneen akka farra misaayilii taankii konkolaataa siilam meeshaaleen dhukaafaman dirree waraanaa Raashiyaa keessatti fayyadamuun garuu ni ayyamama. Misaayiliin Storm Shadow Yuunaayitid Kiingidam jedhamu fageenyatti dhukaafamu garuu daangaa Yuukireen keessatti qofa hojiirra ooluu qaba jechuu isaanii BBCtu gabaase. Indiyaatti ogeettii fayyaa tokko irratti gudeeddii raawwate hordofuun yoo lubbuun ishee darbu namootni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira nagaa ba'aniitu jiru. Hewaan Shumaa dabalata qabdi. Indiyaatti hakiimni gudeedamtee du'uu hordofee kumaatamni hiriira bahan. Hakiimni leenjiirra turtee hospitaala mootummaa Halkaataa keessatti gudeedamtee du'uun booda dubartoonni kumaatamaan lakkaa'aman lixa Bengaalitti roobii kaleessaa hiriira bahan. Shamarreen ganna 31 kolleejjii fayyaa RG Kaarleenjii hakiimaa ta'uu irra turte jimaata darbee gudeedamuu fi ajjeefamuun torbee booda hiriirri roobii kun isa guddaa fi bal'aadha. Dubartoonni hojii fi haala jireenya garaagaraa irraa waamicha miidiyaa hawaasaa irratti taasifameef deebii kennan magaalaa Halkaataa fi lixa Bengaal hunda keessatti roobii galgalaa hiriira bahaniiru. Magaalaawwan Indiyaa biroo Delhii, Mumbaayii fi Puuneefaa keessatti hiriirri xixiqqaan biroo adeemsifamaa ture. Hiriira Halkaataatti adeemsifameen dhiirota hospitaala RG Kaar hakiimni kun itti ajjeefamtee qabachuuf yaalanii fi poolisii gidduu walitti bu'iinsi uumameen jiraattonni nagaan jeeqamanii jiru. Poolisiin namoota walitti qabaman bittimsuu fi jecha gaazii kan biife yoo ta'u, konkolaataawwan poolisii muraasnis miidhaarraa ga'ee jira. Iddoowwan kanatti garuu dubartoonni kutannoodhaan waraqaa dhaadannoo, dungoo fi xomboraa akkasumas alaabaa biyyaa qabatanii hiriira kana bahan. Dhiironni muraasni isaanitti makamanii turan. Dubartoonni hiriira bahan kunneen haqa barbaanna sagalee jedhu dhageessisaa kan turan yoo ta'u, qola cilalluus afuufaa turan. Innis akka mallattoo addaatti ilaalama. Oduu isaa kanaaf qabannee goolabuu keenyaan dura hangafoota isaanii irra deebi'uutiin isin yaadachiisa. Aadde Alamituu Umud pirezidaantii naannoo Gambeellaa ta'uutiin muudamaniitu jiru.
waraana Sudaan ji'oota 16 itti fufee gaggeeffamu dhaabsisuudhaaf mariin eegalamus qaamoleen wal waraanaa jiran lamaan utoo hin argamin hafaniitu jiru kan jedhan hangafoota oduu turanii oduu waliinaan Efreem Malkaamuutiin ture qophiileen TV mo'afan biroon itti fufuu turtii gaarii.